Garsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan magaalaa Wadaa irratti hirmaattonni sagantichaa qarshii miliyoona 2 gumaata taasisan. Miseensa Kooriyee deeggarsaa OMN'ti. Nuti akka Kooriyeetti ijaaramnee OMN deeggaruudhaaf sochii eegallee guyyaa irraa kana akka Awwadaayitti jiraatota Awwadaay Qeyroo Qarree akkasuma gartee manguddootaa fi jiraattota hunda akka deeggarsa kanarratti hirmaatan goonee qophii ooqitu qabaachuu turre kanarraa illee gartee milkooynee jirra fadhinnaa fi gartee jaalala ummanni keenya kanaannoo kanaa qabsoo keessattis duraanis waan adda duree ta'anii jecha hoggansa qabsoo isaaniitis ka ture OMN fi gartee Jawaar Mahammadiis deeggaruudhaaf sochii godhameen yoo xiqqaatte gartee arra qarshii miliyoona 2 ol wa'ada galamee maalleeni gartee wa'ada galame kanaas guyyaa gartee lamaan as'aanu kan keessatti akaawuntii gartee OMN irratti galii ta'ee kan raawwatu ta'uusaa ni mirkansina. Sirna eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii damee biyya keessaa sababa taasifachuudhaan hawaasni magaalaa Awwadaay argaa dhageettii uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif deeggarsa qarshii miliyoona 2 arjoomuu cinattis tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii biyya keessaa yeroo jalqabaatiif qopheessuudhaan seenaa boonsaa hojjetaniiti jiru. Akka koree qindeessituu ta'uudhaan dura furachuu keenya hedduu gammachuu honga hin qabne na dhagayama. Maaliif Awwadaay duraanis waanuma cufaatu durarra deemuudha barbaanna. Kanaa miti ammallee ganaadha. Tunni eegallee malee hin xumurree fuulduraaf jabaannee akkatti deeggaruuf jeetiin uummata xiyyaaf dhaamsa dhaama. Miidiyaan kun miidiyaa akkanaati jennee ibsuudhaaf hin dandeenyu garuu ija lamaan tanarraa ta filattu hin qabdu. Ijji ta'e lamaanuu takkuma miidiyaan OMN fi ijji teenya takkumaa jechuudha. OMN yeroo jalqabaatirraa kaasee ilaa hanga ammaatti waggaa 4 darban dura kaasee jechuudha. Ilaa hanga amma akka lubbuutti jaadaranii jaalachuu ture. Garuu ammoo yeroo ammaan tanaa biyya keessa galee ana cinaa dhaabbatee ana cinaa mul'achuun kun baay'ee gammachuu daangaa hin qabneetu natti dhaga'ama. Uummata Awwadaay OMN gargaaruudhaaf isaan afeeruun numa yaadachiisu malee isaanitti himuun hin barbaachisu ture. Uummanni Awwadaay fi qeerroo magaalaa Awwadaay illee deeggarsi OMN'if godhamu yeroo OMN biyya keessa hin galiin illee akkamitti gargaaraa jee warra karaa ittiin gargaaru gaggaafachaa ture jechuudha. Tanaaf irra OMN biyya keessa galee sadarkaa magaalaa tanaatti akkana gabbee sadarkaa tana gargaarsa guuruudhaaf uummanni magaalaa Awwadaay hundinuu dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaan qeerroon magaalaatii fi qeerritti illee hundi isaanii gammachuudhaan fedhiidhaan guyyaa kan eeggachuu jiranii akkasuma ammallee deeggarsi kun kaarra dhaabbatuu miti ka fuuldurallee itti deemee guuramuu jechuudha. Tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii biyya keessatti yeroo jalqabaatiif Awwadaayitti qophaa'e kanarrattis koreen qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan magaalaa Awwadaay lukkurraa hanga lubbutti sagalee ilmaan cunqurfamtootaa kan ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii roga hundaan utubnee dhaabuudhaaf aarsaa barbaachisu ni kafalla jaan. OMN'n biyya keessatti handhuura biyya teenyaa keessatti akka galu ammaan duraas yeroo gaafatamne turretti akka galu hatattamaan ija ummata onnee ummata sagalee ummata waan ta'eef haqa jiru qofa shira tokko osoo hin goone miidiyaa siyaasaa wakiyoo ummata ukkaamsu hin hojjenne ifa haqa jiru qofa kan biran dabre ka ibsu waan ta'eef akka galu hogguu nu ta'e gammachuu guddoon nu dhagahama. Ammaan tana ummanni keenya dargaggoon guddaan xiqqaan OMN akkuma ifatti ilaallutti biyya teenya kana keessatti lafa qabatee shoorri inni taphatu hiyyumaa fi hiyyuma dhabamsiisuuf ummata shira xaxu kana hunda qaaneessuu fi warra anta ammaan tana haalli lafa qabachaa jiru kun hin taaniif kan hin mufatu kana hunda qaaneessuuf miidiyaa qulqulluu waan ta'eef cinaa dhaabbachuun keenya kanaafis wareega barbaachisu hanga lubbuutti kafaluuf yeroo murannee kaanetti waan ta'eef gammachuu guddaan nu dhagahama. Kanaafis irra deeggarsi barbaachisaan hawaasni keenya 100 lakkaa'amu waan manaa qaban hunda haxaawanii OMN miila 2 lafa gadhaabuuf
aanaalee hunda keessatti awwadaay fakkii ta'ee itti deemuudhaaf qophii cimturre yeroo jirru gammachuu hangana qabneen nu dhagam. OMN akka magaalaa awwadaa keessa qophaa'etti haalli isaa haala gaariidha hedduu waan gaarii dalayne ta'ee garuu OMN magaalaa Finfinnee keessatti istuudiyoon nu banamuun waan bareedaadha. Hanga OMN istuudiyoon isaa lafa qabattee nu dhaabbattutti lubbuu teenyallee itti wareegamuu hin dhiifnu OMN irratti. Hanga inni qilleensa gabrummaa uummata Oromoo irraa kaasee waan itti amannee jirruuf. Tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii biyya keessatti yeroo jalqabaatiif awwadaa itti qophaa'u irrattis namoonni argaman gumaanni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin qabsoo keessatti taasise adda addaa kan hin qabne jedhan. OMN fi qabsoo Oromoodhaa adda baasuu hin dandeessu. OMN fi qabsoo Oromoo adda baasuu hin dandeessu. Ni yaadadhaa. Fincilli diddaa gabrummaadhaa gaafa bara 2014 Ambootti eegalamee sanboodhaan eega fincilli OMN banamee torbaan tokko fincilli kun eegalame akka eegalametti ogguu torba OMN namni waan kana dura gabaase OMN itti aansee masis bara tokko dhaabbatee bara 2015 gincitti gaafa fincilli eegalame namni dura miidiyaan dura waan kana lafa gabaase uummata Oromoo hunda waliin ga'e OMN abbaa qabsoo Oromoo jechuun ni dandeessa OMN jechuun duuta qabsoo Oromooti kanaafuu baga rabbiin guyyaa kana nu gahee hedduu gammachuun dhaga'ama. Gahee nama duratti gartee OMN qabsoo Oromoo keessatti gumaache ni hoggane qabsoon yoo hoggansa qabaachuu baatte tartiiba ni qabaatte jennee yaadnu odeeffannoo sirriidha waqtaawaa taate ummata keenya beeksisaa haala gartee qabsoon itti deemuu qabdus qeeroo hundaafuu beeksisaa tartiiba gartee tahuu qaburra gartee waan nu jiraachisee jecha firii qabsoo tanaa tahuudhaaf isaa olitti gartee qooda qabeessa tahee ni jira jennee yaadnu. Tanaafuu bu'a qabeessa guddaadha gartee qabsoo tana keessatti qooda guddaa qabaataa jennee yaadna jechuudha. Miidiyaa OMN miidiyaa hospitaala hidda gabrummaa itti wallaanamnu jeeti yaada maqaama OMNtiin affeeramne iddoo kanatti argamuu keenya gammachuu daangaa hin qabne wallaahi natti dhageema rakkoo teenya tonuti keessa kunne rabbumaa alama beekaa alhamdulillah yeroo gabaabduu keessatti tattaaffii qeerootiin rabbii gaditti tattaaffii qeerootiin. Gabaabumatti OMN waggoota 4 dabran keessatti aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo qabsoo Oromootii fi aadaalee Oromoo dhaqotti ifatti as baasee uummata Oromoo biraan ga'uudhaaf shoorri inni taphate ilaa hanga ammaatti shoorri isaan dorgomamaadha. Miidiyaan waggoota dheeraa isa dura umrii lakkoofsee jiru waggoota 4 inni ammaan tana OMN as bahee uummata Oromoo biraan sagalee uummata Oromoo baasuu eegale kana miidiyaan isaan dorgomullee hin jiru dorgommiin OMN wajjin dorgomtu hin jirtu jeetii yaada. Sagantaa deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii magaalaa Awwadaa kanarratti Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin ijaa gurra uummataa fi argaa dhageettii saba hundaa ta'uun gaaddisa odeeffannoo isaa jalatti uummanni biyyattii odeeffannoo qulqulluu wayitawaa hawwataa barsiisaa fi bashannansiisaa soorataa akka jiraatu taasisuudhaan hojii fakkeenyummaa eegale qabatee galma gahuu qaba jedhan uummanni Awwadaa. Uummanni Oromoo uummata sabaa sablammoota hunda addaan hin maranne uummata sabaa sablammoota walii haammatee wajjin jiraatu uummata nama jaalatu nuti odaan qoreen qabu makhluuqa mukhonteef jala guddisaa. Wanni akka arraa OMN'if gumaachuu kana na gammachiise hanga jiruuti yaa keessatti hin jiru. Amma durlee gumaacha waa hedduu irratti uummata buqqee fi kana hunda gumaachuu jirra. Kana hundaa wanni nu barsiisee uummata keenya ka buqqees akka gumaachinuu kan nu godhe OMN wal nu barsiise if nu beeksise wal nu barsiise deebee bilisummaa guddoo tana nuu fide haa galatoomuun jaa OMN. Oduu waan irraa argannu amma faa bal'atee afaan Amaaraatiin afaan Somaaleetiin afaan Arabaatiin afaan Oromootiin dabalatee bal'inaan namayyuutu Oromoo dhiisii saboonni Oromoo hin ta'iniyyuu miidiyaa kana hordofuu eegalee jira. Maanta waxaan ku deeqay OMN waxaan ku deeqay 10,000 real ayaan ku deeqay waxaan deganahay magaalada la yiraahdo Awwaday waan nabadgelyo wadanku uu iska fiican yahay meel kasta joogtaanba Soomaali iyo Oromo waa firtaa kaliya waana walaalo sida hal ogaado
wixii dhexdeena gelaya shaydaanna hal iska ilaaliyo hal iska saaro anigu Soomaali baan ahay awaday baan ka shaqaystaa waxaan ku leeyahay hudheel weyn baan ku haystaa ilaa 17 sano ayaan hudheelka ku haystaa alxamdulillah rabbil caalamiin Soomaaliya Oromo waa walaalo qophii deeggarsa Oromiyaa miidiyaa neetworkii magaalaa Awwadaa itti godhame irrattis hawaasni saganticha irratti qooda fudhatan Oromiyaa miidiyaa neetworkiin jalqabumarraa odeeffannoo walabaa fi akkaan qulqulluu akkasumas wayitaa'ummaan isaa eegame uummata biraan gahee miidiyaa bilisaa fi sagalee uummataa ta'uu isaa hojiin agarsiisee jaaniiti jiru. OMN numaatu waan kana hunda fideechuun ni danda'ama qabsuma tanaa jechuudha. Biqillisaa OMN irraa burqe. Oromoo biyya keessaatii fi biyya alaa wal garsiisee warra duraan if hin beekne if barsiisee wanni lafaan ukaase OMN ni jechuun ni danda'ama. Kadura qabsoo eegale. Amma naannoo Cinasan bakka jiran kana kan Soomaaliin hedduu nama fixaa jirtu hedduu OMN galgala ganamallee dabarsaa jirti ammallee akkasumatti katti fuftee nama keenya hunda bakka jiranitti mayyuu mulluqii haa ta'u karayyuu haa ta'u bakka rakkoon jirtu karaa nageellee Booranaa sun tana hunda akkuma amma dabarsaa jiran kanatti akka fuuldura nutti fufan addunyaan akka nu dhageessu barbaanna. Qondaalli lammii hoojoo harmaamma kootu ija diina lammaa magarsaalleen adeemsa keesseene hiriira yaa goota kumaatamaa akka keetiin garre dhiira. Yaa goota kumaatamaa akka keetiin garre dhiira. Saniifu faaruun teemii gammachuu lammiiti yaa samiirraan barara. Isaan nurraa agarsiisa jedhiinaa doktora Mararaa. Isaan nurraa agarsiisa jedhiinaa doktora Mararaa. Faaruun teemii halkan guyyaana ni fachiiftu. Lammiin Jowaar Mahammad isa godaanuun sirri fachiiftu. Lammiin Jowaar Mahammad isa godaanuun sirri fachiiftu. Daangaa bahaati daangaa dhihaati Oromootu dhuma. Daangaa bahaa daangaa kibbaati Oromootu dhuma. Yaa lammaa lammii maanuu eeydasa saba keedhume. Yaa lammaa lammii maanuu eeydasa saba keedhume. Saniifuu Baqqalaa Garbaa leenca haati deesse. Yaa ilma abbaa adawwii keenya wal arguu dhoorkee gale labbaa. Adawwii keenya wal arguu dhoorkee gale labbaa. Biyya keessatti deeggarsa yeroo jalqabaatiif Awwadaa itti Oromiyaa miidiyaa neetworkiif qophaa'e kanarratti miidiyaan walabaa Oromiyaa miidiyaa neetwork akka miidiyaa tokkotti ilaaluu dhoorgamuu biras dabarree diishii fi saatalaayitii keenya saamamaa turre kan jaan miidiyaanis marsaa hedduudhaaf jaamtee akka ture yaadatan hirmaattonni qophichaa. Yeroo 29 balbalatee cufanii OMN miidiyaa walabaa dhugaadha burkitanii tanaaf situle dinnini irra siyaansee rabbiini gargaarsa isaatiin OMN. Qeeroo Awwadaa taanee dhiiga keenya gannaqnee qeeroon Awwadaa wareegamtee amata meeqa waan ukkaamamnee miidiyaa kana taraa 29 nurraa cufamee gumee itti deebinee ijoolleen irra wareegamtee hayyeeka biraattillee irrattillee tumamnee irrattillee hidhamnee rakkoo meeqa nu geesse. OMN diish manarraa guuraa turanii. Diish manarraa guuraa namni OMN ilaalu tumamaa turre. Arrammoo alhamdulillaahi galata siigaltee bilisummaa qeerroon finneen arra OMN handura finfinneetti ni ijaarraa jennee gamtaan kaanee jirra. Saniifuu nuti ammallee arra kana qofa deeggarsa kana qofa goonee gamtaa amma kadhaabbatu miti. Hanqee onni san xumuramee hiddaan lafa gad dhaabbatee ammaas hiddi gabrummaallee hanga buqqa'utti OMN cinaa ni jirraa jenneeti akka dargaggootii fi akka qeerroo magaalaattis lafaa kaanee jirraa jechuudha. Erga miidiyaan OMN miidiyaa hawaasaa miidiyaa keenya gurra Oromooti. Maayikii waan kana qabu hedduu TV keessa ilaaluuf rakkoo gurguddoo nurra gaa ture. Har'a garuu asitti ijaan arguuf hedduu qacolloo gammanne. OMN taraa 29 ol nurra cufamtee duusha meeqa guuraa oolanii rakkoo meeqaanta sabaa kana meeqaanta hidhamee kaan ajjeefamee har'a magaalaa teenya keessatti nu dhufee asitti galma kana keessatti affeeramee namni dilli kun gammachuudhaan waan kana arguudhaaf karaa duraatiif warra waan kana osoo hin arkin wareegameef rabbi jannataa akan nuun ja'a warra jiruuf ammoo gammachuu bilisummaan hawaa kun gammachuu guddaadha. Seenaa keessattis magaalaan Awwadaa yeroo jalqabaatiif magaalaa tumsa Oromiyaa miidiyaa neetworkii biyya keessatti qopheessite taateeti jirti. Handura qabsoo qeerroo fira gaafa roorroo misaa'ila falmii qomoo gaachana lafaa fi lafee Oromoo Awwadaa itti tumsa OMN'if yeroo jalqabaatiif godhame irratti hawaasni biyyattiidhaa qarshii miiliyoona 2 ol gumaata OMN'if taasisaniiti.